Abaaboo
Gaachana Uummmataa oromooti. WBOn Gaachana Uummmataa oromooti. Hiree murteeffannaa uummata oromoo ni argamsiisna. Rakkoo yerootiif hin jilbiifannu. Beelaa fi hidhaa barsiifamaa fi hin jilbiifannu. Akeeka gaarii galmaan geenyu hin jilbiifannu. Oromiyaan ni bilisoomti. Itoophiyaa diina Oromiyaa robbaa biqilii jaaruudhaaf qophiidha. Oromiyaan ni bilisoomti. Akkuma malee qabsoo ni guubtu. Kun uummata Oromoo.